namni haadha fi namaa ga'u hin jiru jechuudha. Maaliif namni haadha abbaa ofii hin qabne akka namni gaaddisni irraa kufeeti akka namni adduun itti baateeti jechuudha. Osoo waan feene maallaqa feene goone fi bakka ummaa isii saniin geettu fi jechuudha. Osoo waan feene goone fi yaani akka ummaan isii taatu namni haadhatii jechuun qofti fuula hanqara qofa nu garsiisan bakka biraa nu garsiisu jedhanii fuulli isii gisee kan ilaalu fuulli isii gisee ka gubate ilaaltan san gurraacha adiidha jechuudha. Adiidha giseen adii tana taate daa'ima xiqqishoo tanatti deebitee injirtu sirriirra waan xiqqoo akkanaa ta'u dhufu ture laakiin bar rabbiin fidee ilmi namaa jijjiiruu hin danda'u silaarra ilmaa hayaata haftee ani akka dhugaan hayaatiin wallahi billahi onneeti yarra akkasii jaaladhu saniif ilmaan hayaa sila akka waan takka ittiin dhagamanii godhu osoo danda'e jechuudha. Garuu osoo waan fedhe godhee fi bakka haadha saniin bu'u osoo waan fedhe godhee fi waan guddoo namni biraa sii godhurra humaa sii godhuu baattee haati ta'ee si bira jiraatte irra gaariidha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota kiyyaa kam nagaa fayyaa keessanii jirtanii nagaa gootu alhamdulillah bakka nagaa nuuf jiraattan jecha. Egaa walitti deebineetti dhufnee jirra. Maal qabattee nu dhuftillee jechuun keessa hin oolu. Egaa obboleettiin teenyaa hiriyaan tiyya qaaliin hayaat gara akiraa deemtee viidiyoo isiniif maree hin beeku. Viidiyoolee hedduu ka waraabee qabadhus gadi hin dhiisnes waan irra jiru isinuun beektanii saniif gadi hin dhiisinii har'a ammootiyyuu wanneen dhufee fi hajaa sabadduu takkaa keessatti dhufee maalii jechuun keessa hin oolu. Kalee galgala akkuma agartanii jirtan viidiyoo isinii gaddisee fiitiin ture yuutuuba hayaat irratti jechuudha. Rabbii warra jannata haa godhu sumaanuu rabbiin caffee jannata afiisii haa simattu jecha. Viidiyoo kalee guyyaa sagalaffaa ture jechuudha. Kalee guyyaa sagalaffaa ture guyyaa sagalaffaa isaa ture quraana guyyaa quraana qara'anii. Kalee viidiyoo isiniif waraabee ture osoo qaamaan asitti argamtanii laaltanii isinis du'aa gootanii fi isinis ummaa isitti waramtanii sabbarsiistanii namoota ofitti qabdanii isiniif jirraa nuti ilmaan keessan jettanii hedduu takkan gammada ture. Garuu fageenyi biyyaa qilleensarraanii waan ta'eef kan wal agarru qaama wal biratti argamne wal sabbarsiisus walitti wanne jechuun dandeenyu sagalee maafi kana malee kaleessa guyyaa sagalaffaa ture dhaqeetii akkuma viidiyoo isiniif marii achumatti viidiyoo isiniif gaddisee dhugaa dubbachuuf dhiifama guddaan irraa ta'a. Viidiyoolee yuutuuba hayaat irratti isin gadhiisu jiru hagamma ediit godhutti hin jiru. Maaliif ediit godhutti hin jirre yoo kan jettan taate akkuma beektan anis gallee achumaan jira guyyaa saniitii ummaasiitii fi ilmaasii sabbarsiisuudhaafi waan hin galiniif achumatti wacasan keessatti ediit godhuun natti baay'ee natti hin tolu akkasumatti isiniif galan akkasutti jira jechuudha. Duraan keessaa dogongoraaf kana keessaa qoqqonnaa yoonii fi galee asitti ediit godhee fi yookaan ammoo iyyuu lallaalee malee natti hin dhagahamu jechuudha. Sagaleen gizeen fi ediit godha jedhee addanaan baatu waan jedhan dhagaha malee bakka kam keessaa kutaa yookaan bakka keessaa mura waan jedhamu namatti hin beeksisu waan ta'eef asumaanuu namoonni hedduun ijoollee hayaata isin biraa gara akiraa deemtee kophatti dhiistee ummaa isiitti dhiistee jechuudha. Gargaaruudhaaf namoonni hedduun nagaafachaa jirtanii karaa ittiin gargaartanii namni hedduun barbaadutti jira jechuudha. Viidiyoo asitti aansee hambisinee fi itti gadhiisu deemu kana viidiyoo kanatti aansee jechuun kanumatti dabalee jechuudha. Namatu kana darraa hiriyaan tiyya qaaliin itti ergite. Viidiyoo kana yuutuuba hayaat irratti kan fi gadhiisu deemu ture. Laakiin ammoo wanni yuutuuba hayaat irratti gadi hin dhiisinii fi edda halkan dhaqee achi dhaqeetumaan achi bulee ganama asitti deebi'esaniif ganama borullee asitti deebi'urra yuutuuba keessa irra gadhiisee haa gargaaranii bakka bakkatti ummaan siinaan jette. Namoonni hedduun natti mari'attaniiti yookaan ammoo iyyuu haala ittiin gargaaruu na gaafattanii jirtanii. Ummaa isiitillee yoo gaafattan rakkoon hin jiru lakkoofsa ummaa isii asirratti isinii maxxansa kanuma hayaati jechuudha. Lakkoofsa kanuma hayaati asirratti isiniif maxxansa. Saniin ummaa isii qunnamuu ni dandeessanii jechuudha. Sanumaan ummaa isii qunnamtanii gargaaruu dandeessan. Namni isin gargaaruu deemtan ummaa isiiti miti jechuudha. Ijoollee isiiti malee ummaa isiiti miti akkam ilmaan kana gargaaraa jettanii yaada warri isinitti ta'e yookaan ammoo iyyuu akkamitti ummaa isii eessan si gargaaraa jennaan jettan ummaa isiiti miti namni isin gargaaru deemtan ijoollee hayaat nurratti dhiiftee nurratti gattee biraa gara akiraa deemtisanii malee ummaa isiiti miti saniifu akkamitti si gargaaraatu qaanyii qaba malee akkami ilmaan kana gargaaran qaanyii hin qabu maaliif yookaan jettan taate
ummaansi haadha ijoollee tanaa guddiftee bakkaan geettee bakka ilmoon namaa ga'uudhaaf qophii guddaa qabdi turtee haga ammaa waliin jiraattee isii dhaltee guddistee asiin geettee ilmaan isiin dhiistee biraa deemte sun ammootuyyuu nu qabdi. Maaliif ummaansi ijoollee hedduu yatiima hedduu guddistii jechuudha. Hayaat gaafa lubbuun jirtutti ilmaan sii qofa osoo hin taane yatiiman kana gargaaruu turte jechuudha. Garuu immoo akka carraa ta'e ilmaan isiitillee akkuma ijoollee saniititti yatiiman taaniiti hafanii jiranii jechuudha. Haadhaaf abbaan isii haa jiraatan akka qofa akka kiyyeessaa haa jiraatan malee isiin biraa deemte jirti. Namni haadhaa fi namaa gahu hin jiru jechuudha. Maaliif namni haadhaaf abbaa ofii hin qabne akka namni gaaddisni irraa kufeeti akka namni adduun itti baateeti jechuudha. Osoo waan feene maallaqa feene goone fi bakka ummaa isii saniin geettuufi jechuudha. Osoo waan feene goone fi yaani akka ummaan isii taatu san namni haadhatii jechuun qoftiinuyyuu ummaa jechuun qoftiinuyyuu namni haadha hin qabne tokko qabaaduu miti lubbuudhaan dabruu miti addunyaa kanarraa gisee biyya namaa keessa dhufte dhayxanii warri haadhaaf abbaa ofii biraa qabu. Yaa ummaati yaa abbaa kee jiruyyuu hagamta akka namatti dhagahamaa jechuudha. Hagamta akka namatti dhagahamaa hindi akka waa'uun yaani namni haadhaaf abbaan bira jiruu fi kun tokko daa'imman xixiqqoo tanaa miti namni guddaanuu warri haati teessan isin bira hin jirre warri abbaan keessan isin bira hin jirre warri gara fuula rabbii deemanis rabbiin isin hundaafuu jaallataan isiniif haa gammachiisu warra haadhaaf abbaan keessan hin jirre hagamta akka isinitti dhagamachuu namni guddaanuu namni fuudhee ilmoo qabu heeruma ilmaan qabuyyuu yeroo haadha ofii yaadatu hedduu itti dhagahamaa jechuudha. Daa'imman amma gara lafaa ol deeman kanaa miti osoo ani maaliin jedhee ture daa'imman kana akka waan haati isaanii akkuma isii tana uumama hayaatana haatitti silaa guddatanii osoo beekuu baatanii hedduu hin beekan laakiin hayaatti eessa jirti jedhanii gisee isaan gaafatan bakka waa adda takka dhagahame. Haa ta'u malee sila akkas ta'ee jedhee yaadee ture garuu mootu akkas ta'uun hin danda'amu. Maaliif akkas jedhee yaadee yoon fi ummaan isaanii akka gara fuula rabbii deemte beekan hedduu waan adda addaatti dhagahama. Akkuma isaanii ta'e yookaan uumama hayaatana waan ummaa jedhanii jechuudha osoo akkasumatti guddatanii jedheetiin yaade maaliif ummaan isaanii akka hin jirre yoon fi yaadanii hiriyoota isaanii wajjin yeroo gadi ba'anii yeroo ijoolleen isaanii ummaatii abbaa keemnaa mira jettu kana akka ittiin dhagahamaa waan adda addaa takkaasu yaadee ture laakiin bar rabbiin fidee ilmi namaa jijjiiruu hin danda'u silaarra ilmaa hayaata haftee ani akka dhugaan hayaatiin wallaahi billaahi onneeti yarra akkasii jaaladhu saniif ilmaan hayaata sila akka waan takka ittiin dhagamanii godhu osoo danda'e jechuudha. Garuu osoo waan fedhe godhee fi bakka haadhaa saniin bu'u osoo waan fedhe godhee fi waan guddoo namni biraa sii godhurra humaa sii godhuu baattee haati ta'ee si bira jiraatte irra gaariidha. Kanaaf namoonni hedduun karaa kamiin gargaaraa jettanii warri wannechaa jirtan namoonni hedduun akkaataa itti gargaartan haala isiniif mijeessanii turanii viidiyoo irratti lakkoofsallee isinii maxxansanii haala kanaan gargaaraa eebaluu wanneedha. Amma immoo viidiyoo kanarratti namni hunduu karaa siistama isaatiin gargaaruu danda'a. Namni hunduu karaa siistama isaatiin gargaaruu danda'a. Namni viidiyoo hojjetanii akka ijoolleen hayaata gargaaramtullee itti yaadaa jirtanillee hojjedhaa. Viidiyoo akka ijoolleen akkamitti akka gargaaramuu dandeettu godhuu ni dandeessanii jechuudha. Homaa rakkoon qabu viidiyoollee hojjetanii akkamitti akka ilmaasii gargaaramuu dandeessu haala kamitti gara fuula duraatiif ammootiyyuu mustaqbala isaanii haala jireenya isaan gara fuula duraatti jiraatan mijeessinaafi jettanii yoo warri yaaddanii wanti godhuun dandeettanii asimaan ammootiyyuu viidiyoo kanatti viidiyoo makiyyaan kanaadaadha jirti warri ani gaasilaa namni magaalaan hundu biyyitu hundu magaalaa qabdi warri magaalaa isin jirtu san keessa jirtanii viidiyoo isii liinkii isiniif haa ergitu achirratti ilaaltanii achumatti isitti kennitanii isiin ammoo kallatti maan ummaa isitti ergiti jechuudha. Wanti ummaa isiitiin wal qunnamsiisaa jechuudha. Namoonni adda addaa ammootiyyuu guruppii keessatti wanna jechuu barbaadanii ummama isiitiin guruppii isinii sinsisaa jechuudha. Ummaa isii isinii maxxansa lakkoofsuma hayaati jechuudha. Garuma hayaati isinii maxxansaa isaan harka jira waan ta'eef waanititti hanga guyyaa 8 isaan biraan ture. Osoo halkanii fi guyyaa bira taa'e biraan deemuu ilmaasii tana dhiisee biraan deemuu wallahi gaafa isin duutu sanii kalaasii amma obsii giseen jiruuni haadha isii meejuullee tan akkam gootanii yaa kaamilaa ilmaasii tan akkam gootanii gisee isiin naan jettu kalaas tanafaa wallahi wanni sabariina dhoggite maali godhuu danda'anii bakka nu jiraa miti addunyammaan tunu ajaa'iba natti fakkaatti edaa akkana nama jaalatan dhabanii edaa akkanatti haadhaaf abbaan ofii ilmoo ofii awwaalanii namni haadhaaf abbaa ofii akkanatti haala kanatti awwaaletu miima jiraata. Edaa rabbii ilma namaa kana jabeessee
والله أنا منين جالت الرافود إيه الحمد لله على كل حال ربي كنت قود أنا ما هندا قود إساتو وبكوان قود في بيكا سانيف جتشون أهم شيء سن جولي وري غرغارو بربادة سانيف سنت بي فيديو كان دقيقتي نتي تقيسوف ديما توري إيدا هالكان ولا كادا كاني في منتي قالي جتشون أبو ياسا نفا توري فيديو سني مريت ترى دي ويتاني أرمو يا كورنا فارا وري فيديو hordoftani illee warri gaafuu yaa hayaatu illee akkasuma viidiyoo daqiiqaa gabaabduu takka isiniif gadhiisee ture. Akkuma yuutuuba hayaat irratti isiniif jedhe gaafa yuutuubii viidiyoo gabaabduu san isiniif daqiiqaa 40 sakandii 47 sakandii san isiniif gadhiisu wallahi viidiyoo san haadha gaanii gallakkisi jennaan hin gadhiise malee akkuma dur isiniif jedhe wallahi deebi'eetiin hordoftoota keenya hunda keessanuu dhiifama isin gaafachuuf ture. Dhiifama isin gaafadhaa waan viidiyoo san gadhiiseef maaliif hayaattuu isii hin amanne wallahi billahi hin amanne. كانين أنا هادو سي أمانو يقال يوم يكو كان جت تنتاتي قياسي نردوتي بورمتي سن دركت يعني جت المستشفى ندمنا جت ندمنا يعني دوغني قياسي أول وديما جت بورمتي سن قياسي أول وديماني مستشفى أصلا لا لك كان أول لها جت جت أرجون أمانو جيني والله أكسي هجسي ندوتو سجت جت أرجون أمانو معلف يسي فيا قلت ما لا يسي قبت فيديو نرجع ديفيت ما يسي نقررت سجل يسي ملي سنيف ركيك زين سي زوجة سنة كست فوق الرا ريك كانت زين لالو تايمة تكوت أنا تدي بتجرتي شو تكشوا زين سنين أمانو يجلي زين سن على ليه كانين أمانو يجلي زين ماكينة براتين دوبرة ديمنا يسان يسيف ولاني جرك أبرك زين ديما نفول درة ديما لا إله إلا الله هذا حق الله زين سان زاني كوني حق ربي تجزي سان بقى أنا وندي كون نرجعهم يجلي تيجوا زين سان درانون شر والله أهم شيء كيرو ما في والله وانا هندي كيرو ما في تكا فيديو كانت لسني وجد يعني ما أعرف هريان تجت أنجال دوتة أن يسي بودت هفيت وما كتاعي أكرت سني فحاسوي تكلم ما كان فيديو سني وقد يسوى جو تكا يدين بيو أنا متو ملتهم بيتو يوجد شو ما أعرف مدري والله هات يجون أسوقياتك فولنت قورتي أسوقياتك نقرب ستي وانا ما تكنا عن جدتي وسون قوياتك يا حياة وانا كانت دلق وديمنا وانا كانت فينسي بربادي كوتو جدين وسوقياتك لا عن جدتي وسوقيا متك انا عن جدتي نوفنا عن جدتي وسون قوياتك كيادك يا درر أبتي والله بالله كان قرانا جاتو جزي فيديو دلين كان وليك وساقونا والله بالله قرو قوياتك كفولك يا درر أبتي بيت ربي والله همتو تكفولا اسي درهن أبتيني وسو ربي بجتك خيري دلقاتو ديمتو دوتي نما ميقاتو يو سو شريف ديم ربون سادة برتين نما ميقاتو سو نفيوا الدجاجرو وسو الموسيقى رجيفتو وسو من سفر رقصو من الدانس رقصو موسيقى رجيفتا ماكينة دينقد فيديو تكالالي خاليسا ماكينة وي قرقلتي نما أكا جرو تيم توكتو بولين باي دعا كيسا قوران جان ماكينة سين كيسا دعا كيسا قوراني موسيقى نسان كيسا سن رجيفتا توران كاني في يوم في سوشال ميديا هنرت أغرتان جايتي جادا خايسان قاعدة ماكينة أكست كيسان قاعدة دواني كيسا قورا ماني ماكينة أكست كوفتة جتة موسيقى سن سكرية إتقول كاساني أكت الأمسن أكت تشوفها ننجرو موسيقى سن مالب ماكينة جاتشبت جرتي خرق أكتي تتي بكسر نايتي تشوفتونو هنجرو يجو موسيقى مازم أكستي ربي والسان دلقا الدنيا تنرجل اللي ربي موانة دلقا الدنيا تنرجلت ربي أكسي تقلميز يعني ربي كاتمات ينجنو هاتو الجو يامشي أو بليين كيا والله ربي كاتمات ينجنو هاتو الجو مالف أن والله دوتي أكوار بقى أنا مجنا خلاص ما نمكيس الدنيا جنقلو جرو بقى إيجا هاتو تبوت أنا دقا ميجورا نموت دوتي كجرتنا من بين الجرو نوما بيكا لكن مش أنا هندنت ورنجتين بيت ويجران كنا نتمولاني إيجاس بودا سودا أني تيتنا والله سودا أكتين سودا بس أقرتني والله بالله مدري إذا ننقل الرا سودا لا ينجي بقى إيجاس بودا إذا دوتنا الران كنا سودا لا إذا نمني جبان فينا أني كابو فديو نسودا الرا دران جزء زين أمني يفرتين ورنجي خلاص جزين قال لي ما نكيه السنة ولا شوف أجرتنا بنيكة السنة كنا ما كبريتنا السنة كنا ما هدو بقى نسودا هتجسد سودا أني تيتنا كيس سيف نتاتي تقولي قويا سنيتي أهم شيء ربي جنة تاني سيها كم تجسد فول سي كلها أدي كنا جزين فول سي تراهج كستر قبلانو
huccuun isaaniitti mara feestaala jalaatti maranii qaamni isii waan gubatee jiruuf huccuu yoo itti qaban huccuutti qabate jedhanii akkasitti feestaala jalaan fuulatti maranii feestaala tuffisanii jagsee kaan isii dhalan jedhu waa xiqqishuu takka kanatti fuula hanqana qofa nu garsiisan bakka biraa nu garsiisuu jedhanii fuulli isii gizee kan ilaalu fuulli isii gizee ka gubatee ilaaltan san gurraacha yeroo ammootu ijaan akkanatti ilaaltu adiidha jechuudha adiidha gizeen tana taatee daa'ima xiqqishoo tanatti deebitee injirtu sirriirra waan xiqqoo akkanaa ta'u dhufuudhani. والله ربين ورا جنة آيات أكم إسين لبون إسي باتن نمن قوتو والله ورا جنة هاتي ورا جنة هاتي ربنا كسمتي والله جف جنة هاتي سيها كو هات نما قوتو نما تكونتو يتو سلا وريان أم هاسو كي إسيني فاسو يسكريتي أسير راكي ليس رانا جدن كل حياتي ترياتني تما أقرتني والله بالله نمني أكسي هنجرو يتني كرو وما القودن نماتي نما بدايتني كانت إسي والله أمل ما والإنجراتي بك الجرامي نما تكن قويت ونما تكن تويت ونمني كسيت هازيا نمني بقى كسيت الوفيسان نما يتكا إذا نجريه بينت الوفيجان تازي أيسي يرو أول شيء يجوا نمني تكا كنا إذا نجريه بيني كانت ما نسيتو كتكا إذا كنا أجرتيه بينتو وفيه قبل سنة أبتي يجوا قبل حياة أبتي ربين قدان أكسيتي أكمن يصير درمان سنة درمان جوزي هابو ما هو الناس اللي تلفيه ونفردين أكادا تجرجار بدندينو كأمني تي وانا يتجروا في فيديو أكو مسنين جري أم درا فيديو قد يفهمي تري عبد الناصر فيديو قد يساتوري نبهدو فيديو قد يساتوري حالة تجرجارو دندي السنية ترى كون عمو تجونا هو نما أددا بيكان نمني كان هذا الرام بيكون نمني عبد الناصر بيكوس تقومتي أنا سنابرات بيكان سنابرات بيكان نمني كون أكو مدرسة سنين جري مقالة جراتا مقالة ورا جراتا سن فيديو كنا warri agartan makiyyaa qunnamtanii jechuudha isitu viidiyoo kana na ergee obboleettii shaqaalee haa galatoomtu akkamitti akka gargaaruu dandeettu isillee itti yaadu jirti jechuudha ijoollee yatiimman kana gargaaruudhaaf sanii fi dhaqee manatti illee isinirraa fuudhuu hin danda'a isiniin jettee jirti isii biratti walitti qabdanii isii fi ummaan isii ammoo wal quba qaba waan ta'eef isii foonni jedha yuutuub ammoo tuju viidiyoo hedduu waraabee ture ummaa isiitirrallee ta'ee ijoollee isiitirrallee waa hundarra waraabee viidiyoo yuutuub hayaatirratti na eeggadha irratti isiniif gadhiisa amshi namni ergu barbaadan dirqa walii qabu osoo hin taane kallattii manummaa isii akka qunnamtanii isin taasisa isitti mari'attanii waan gargaaruu barbaadan gargaartaa isiniin jechuu fedheeti hanga viidiyoo biraatti walitti nuti nagaannaa jiraadha baay'ee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa jirtu fayyaa jirtu isiniin jedha ummata keenyaa akkam nagaa fayyaadha gaariidha wallahi haasawiyyuu na jibbisiisa jechuun natti ulfaataa haasawumaayyuu maal jennaan mucattii hayaat yuutuub jedhamtu sanii argitanii jirtanii isin hunduyyuu rabbii waan isitti fide san isinitti hin fidinaati argitee rabbiin kun waa hedduu qabaa jechuu namuu har'an deemnaa argina malee waan edana nurra ga'u waan boruu nurra ga'u hin arginu dubbii gabaabseetumaan mucattii san ijoollee yataamaa jechuu ijoollee lama haadha raggattee deemte kanaaf namoonni sadaqatanii mucattii san waan rabbi isitti fide san rabbi nurra haa qabu jettanii waan dandeettan mucattii sanitti sadaqachuu dandeettan viidiyoo kana laaltanii anallee qunnamuu hin dandeettanii warri magaalaa kana keessa jirtan mana keessanitti illee dhufee isinirraa fuudhuu hin danda'a mucattiin sun wayin obboleettii musliimati amantiillee walitti nu fidaa oromummaa walitti nu fidaa saayibummallee walitti nu fidaa anillee akkuma keessa miidiyaa irratti baradhullee garuu haasawee xiqqoo waliin haasawa qaba baay'ee garaa nama nyaatti yaadni isii guddaa ture waa hedduu yaadaa turte waa baay'ee wajjin haasawa turre waa'ee ispoonsaraallee waliin haasawa turre kana hundaayyuu ka rabbiin waan ofii qabu fide guyyaa isaa dhufee jira guyyaa isaati rabbiin jannataan isii qananiisu jannatu firdoosi siif haa kennu subhanallah baay'ee garaa nama nyaata baay'ee nama isii beeku dhiisati kan beeknitu wanni sun akka ulfaatu wallahi hin beeku an baay'ee irraa mataan na dhukkube garuu ka guyyaa isiitti ga'e oolchuu hin danda'anii guyyaa yoo namatti dhufe nu hunduyyuu boru achi deemna waan nu eeguu arguu qabna hin deemna of agarra malee waan bakkatti buunu rabbiin kennan beeku akkasumatti namni ijoollee qabu ijoolleen tuni abbarrallee haati baay'ee ijoolleef jiraachuu qabdi jedhee nama amanu ani maali jennaani
ijoollee xixiqqoo tana argitee haadha irratti biyya baqaatitti haadha raggattee deemte. Ijoollee immoo akka malee nama jaalatu turte. Namuun jaalataa ilmoo ofiiti garuu yaada guddaa qabdiifi ture. Haa ta'u isiin har'a biraa deemte nuti immoo akka amantiittillee akka musliimatittillee hin gargaaruu qabna jedhee waan yaadeef waan an gargaaru sanitti yoo dandeettanii atti sadaqattanii irratti eda'attanii gargaarsa san na bira dhaabattan jedhee uummata kenna isin gaafadha. Kanaaf namoonni argitan wal arginee isinitti kennuu hin dandeenyellee adreesii keessan naaf kennitanii dhufee manatti isinirraa fuudhuu hin danda'a. Waan rabbi isinitti argitee akka isin gubatte san rabbi isinirraa haa qabu. Kanumaaf isin gaafachuu barbaade nama hagas viidiyoo haasa'ullee miti jechuun atti beekullee miti viidiyoo kanallee ideetiin goone akkanumatti argitee waraabee isinitti sheer godha jedheeti. Namni baay'een kan biyya kanatti anuma beetanii kan beeynellee sadaqadhaa. Mucattiin tuni firummaa walitti hin qabnu, amantii waliin nu fide, oromummaa walitti nu fide, waa hedduu walitti qabnaa jechuudha. Ilmoo musliimaa takka haga dandeettan waan rabbiin isinitti beeku mallaqa akkanaanu gabbaanee waan balleessinuuf kanaaf ilmoo isii san bira haa dhaabannu jedhee isin gaafadha. Galatoomaa isinin jedha. Waan rabbi isinitti argu rabbi keessaniif jecha du'aa illee godhaa fi sadaqadhaa isinin jechuu barbaada. Galatoomaa.